Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraacha yookaan awwaalaa isa jedhamuun guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Guyyaa har'aarree akkasuma biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin akkuma jiru immoo baankii qaqqajareen qabadhee dhufa. Guyyaa galee baankii Hawaashiniin qabadhee dhufe. Guyyaa har'aa immoo baankii Oromiyaatiin biyyoota 5 qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan akkuma beekamu biyyoota 20 karaa baankiitiin baankota keessa immoo baankii Oromiyaatiin biyyoota 5 qabadheen dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo nagaa waaqayyoo isin dhageenye nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kana sabskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni immoo mana kanaaf maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti caqasaa isiniin jedha. Viidiyoon kun gabaabaadha jechuudha. Daqiiqaa gabaabaadha jechuudha. Kan baay'ate daqiiqaa 10 fi sekeendii 30 jechuudha. Isarra kan caale hin jiru jechuudha. Salphumatti viidiyoo gabaabaadha jechuudha. Daqiiqaa muraasa jechuudha. Keessattuu immoo warroota gara biyya keenyatti maallaqa isaanii ergataniif faayidaa guddaa qaba jechuudha. Viidiyoon kun keessattuu karaa Itoophiyaak.com biyyoota 20 kana keessa biyya tokko yoo jiraatte isaan dubbadhe kanaan baay'ifattu jechuudha. Isaan dubbadhe kan daldala meeqateen qannase immoo dabalee jechuudha. Isaan dubbadhe salphumatti viidiyoo kee keessa argachuun hin danda'ama jechuudha. Anis tokko isaan dubbadha waan ta'eef isin ammoo qabda sanii ergatu baay'ifattu jechuudha. Yoo kuma lamas qabaattan yoo kuma sadiis qabaattan jechuudha. Biyyoota 20 kana keessa biyya sana yoo jiraattanii biyyicha sanaan isaan dubbadhu kanaan baay'ifattanii salphumatti argachuun hin danda'ama jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin illee akkuma jiru baankii Oromiyaatiin illee yoo ergattan jechuudha. Guyyaa har'aa baankii Oromiyaatiin akkuma jiru biyyoota 5 jechuudha. Biyyoota 5 kana keessa biyya tokko yoo jiraattanii salphumatti inni tokkotti isaan dubbada waan ta'eef karaa baankiitiin illee isin hammuma qabda sanii baay'ifattanii birriin keessan amma isinii ta'u baruun hin danda'ama jechuudha. Akkuma beekamu biyyoota inni qabadhee dhufe kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Hoomar riyaala, Duwwaa dirhama, Saawud Arabiyaa riyaala, Kuweet diinaara, Baareen diinaara, Chaayinaa yuwaanii, Joordaan diinaara, Paawund sterlingii, Yuuroo, Swiis baankii, Kuronnaa, Turkii liiree, Ijipshaan paawundii fi kan kana fakkaatanan qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin akkuma jedhamu baankii Oromiyaatiin biyyoota akka Ameerikaan doolaarii, Duubaay dirhama, Saawud Arabiyaa riyaala, Paawund sterlingii, Yuuroon qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti karaa baankiitiin biyyoota 5 jechuudha. Akkuma beekamu Itoophiyaak.com guyyaa har'aa biyyoonni dabalanii jiru, biyyoonni qannasanii jiru jechuudha. Irra caale biyyoonni irra caalan dabalanii jiru jechuudha. Guyyaa har'aa karaa Itoophiyaak.com biyyoota muraasa jechuudha. Kan qannasee biyyoota muraasa malee sararaan kan hafe biyyoonni harki caalu dabalee jira jechuudha. Haa xiqqaatu saantiiba 2 saantiiba 4-5 kan dabalee jira jechuudha. Guyyaa har'aa saantiiba jechuun salphaa miti jechuudha. Saantiima tolti dabalame gara birriitti dhufa waan ta'eef jechuudha. Salphumatti biyyoonni kun dabalanii jiru. Biyyoonni kun hir'isanii jiru jechuudha. Biyyoonni akka kaleetti jiran irree jiru jechuudha. Fakkeenyaaf birrii Hindii fi birrii Paakistaanii akkuma kaleechatti jiru jechuudha. Sararaan kan hafe biyyoonni kun dabalanii jiru. Biyyoonni kun qannasanii jiru jechuudha. Karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaa jechuudha. Karaa baankiitiin immoo baay'ee dabalee jira jechuudha. Baankiin Oromiyaa dabalee jira jechuudha. Karaa baankiitiin doolaariin dabalaa jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee dabalee jira jechuudha. Kan biraa immoo kana jechuu barbaadu jechuudha. Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan si'aatiidha si'aatiitti yookaan sekendiidha sekendiitti garaagarummaa qaba jechuudha. Akka baankii miti. Baankiin guyyaa 2 guyyaa 3 torban tokkotti geeddaramuu danda'a. Yookaan qannasa yookaan dabalaa jechuudha. Itoophiyaak garuu otuma isaan onlaayinii irra jiranii jechuudha. Guyyaatti yeroo 5 jaayyuu jijjiiramuu danda'a. Otuma isaan onlaayinii irra jiranii jijjiiramaa jechuudha. Akka baankii miti jechuudha. Salphumatti Itoophiyaak fi baankiin garaagarummaa guddaa qabu jechuudha. Garaagarummaa isaanii Itoophiyaak guyyaatti yeroo 5 jaayyuu oliyyuu jijjiiramuu danda'a. Itoophiyaak jechaadha. Baankiin garuu akkuma jedhe guyyaa 2 guyyaa 3 torba irree turuu danda'a jechuudha. Otuma jijjiiramee yookaan otoo hin qayyaraminii jechuudha. Egaa salphumatti guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaararraa hin ka'a. Guyyaa har'aarree akkasuma Ameerikaa doolaararraa hin ka'a jechaadha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 78 fi saantiiba 88 jechaadha. Akkasuma Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 50 fi saantiiba 8. Kanaadaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 27 fi saantiiba 59. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 16 fi saantiiba 73. Hoomar riyaalli tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan
gurraachanii birrii 400 fi birrii 65 fi saantiba 98. Kan itti aanu Duubaay dirhamiin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 48 fi saantiba 78. Akkasuma immoo Duubaay dirhamiin tokko karaa baankii Oromiyaatiin akkuma jedhe birrii 40 fi saantiba 34. Saawud Arabiyaa riyyaalii tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 47 fi saantiba 78. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa riyyaalii tokko karaa baankii Oromiyaatiin birrii 39 fi saantiba 61. Kuweet dinaarri tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 83 fi saantiba 01. Kan itti aanu Baareen dinaarri tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 75 fi saantiba 24. Chaayinaa Yuwaaniin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 25 fi saantiba 13. Joordaan dinaarri tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 52 fi saantiba 75. Kan itti aanu paawundiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 35 fi saantiba 80. Akkasuma immoo paawundi sterlingiin karaa baankii Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 97 fi saantiba 44. Yuuroon tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 200 fi birrii 6 fi saantiba 91. Akkasuma immoo yuuroon tokko karaa baankii Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 73 fi saantiba 27. Suwis firaankiin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 200 fi birrii 22 fi saantiba 29. Koroonaan tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 18 fi saantiba 84. Turkii liireen tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 4 fi saantiba 24. Kan itti aanu Ijipshaan paawundiidha. Ijipshaan paawundiin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 3 fi saantiba 79. Yemen riyaalii tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 75. Israa'el sheekeliin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 55 fi saantiba 34. Hindiyaa ruupeen tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 2 fi saantiba 01. Paakistaan ruupeen tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 63 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoota 20 karaa baankiitiin akkuma jedhe baankota keessa guyyaa har'aa baankii Oromiyaatiin biyyoonni 5 kana fakkaatu jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo kan biraamu kanan jechuu barbaadu guyyaa hundayyuu nan dubbadha. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jirtanii jechuudha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii dinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madaabin jirtan immoo dinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Beerut yookaan Libneen irree birriin biyya sanii paawundii jedhama jechuudha. Paawundiin Beerut yookaan Libneen baay'ee xiqqoodha. Akka birrii Paakistaanii akka birrii Yemeeniiti jechuudha. Birriin Beerut yookaan Libneen tokkichi birrii tokkicha Itoophiyaa hin guutu jechuudha. Birrii Itoophiyaatti gadi jechuudha. Salphumatti paawundiin Beerutti baay'ee xiqqoodha jechuudha. Paawundoota keessaa paawundiin Beerutti baay'ee xiqqoodha jechuudha. Salphumatti paawundii otoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin immoo baay'eetu jira. Annoo asirratti doolaarota 3 maqaa dhiyee jira jechuudha. Ameerikaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii jedhee tanan jira jechuudha. Sadan kana keessa garuu akka fudhattanii Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Ani sadan kana maqaa dhiyee malee doolaariin baay'eetu jira. Akkuma paawundiin baay'een jiru doolaariin irree baay'eetu jira jechuudha. Haa ta'uyyuu malee doolaarota keessa Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Warroonni Joordaanii Beerut keessattuu mana madaabin jirtanii Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Fakkeenyaaf karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachanii yoo ergattan jechaadha. Warroonni Joordaanii Beerut yookaan Libneen jirtanii jechuudha. Ameerikaa doolaarii tokko guyyaa har'aa birrii 100 fi birrii
78 fi saantiima 88 jechuudha. Karaa Itiyoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraacha yoo ergattan kanaan herreeggattu jechuudha. Karaa baankiitiin immoo yoo ergattan baankota keessa immoo akkuma sadii baankii Oromiyaatiin immoo yoo ergattan jechaadha. Warroonni Joordaanii Beeruutii yookaan Limneen jirtanii jechuudha. Ameerikaa doolarii tokko guyyaarra karaa baankiitiin baankii Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 50 fi saantiima 18 jechaadha. Kanaan herreeggatu yookaan assaabbattu malee salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkuma jedhe warroonni Joordaan jirtanii diinaara biyya sanii miti jechuudha. Beerut yookaan Limneen immoo paawundii biyya sanii miti jechuudha. Paawundiin Beerut yookaan Limneen waan baay'ee xiqqoo taatee fi salphumatti warroonni Joordaanii Beerut yookaan Limneen jirtanii Ameerikaa doolaariidhaan herreeggattu yookaan assaabbattu jechaadha. Egaa gabaabumatti viidiyoon kun har'aa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaa ta'a.